والقري بقى نقا ولد بني ايه هاي انا اسرو خن اكم مال جرتري نقاتي يرونو هاي مين اسرون ان اوفي بسيو سينجان اكم جتامي امته تاي سلالو جرو خنان امته ورمو ناصرو جيتشون خنا هاي قرر بيسا أمو ربين سمو اتخني اها سمو ننقبا سمو قبسان اتفيدمون دنديني اها ناصرو جيتشون غا خنا ونو خنمار جتن خنا اوكي ناصر قرر بيما كوني امام مو غيا خساي دلدي وقا جهتي أمتا جهتي دلتي وغا جات ستروفي ايه اوكي والله فيان تقوم بها نبي تاريت وغا جات فولا غابسن فولا أباخياتي في فولا دتيا قفم بيا دما وان الدنيا تنرجل الراغا جل ما خيا وجه ربي فجاني سنين قبل جرى والله ابشر ناصر وخيا شي أيه آمين آمين والله الدر فدي ايه ناصر أوه اما كان سنجاو ها اني سيجار غارسيسا ومن ورمو بلادا أيه اه تنادورا سربا فاسر بتاني بيتاد سربا وانين مدركة قبتي سرب مالي غرا ألبامات ديمي سربون دنديني اوكي كمالي بروتي وجين يالي غوني هاي يالين سلين نعمل كويني هاي أنجلا في إشينغا إشين أكا جراتاتي إشين اتمل كويتة تورت اوكي كمالين توني غافا خاصة تاساني ميتي إيه يا ناصر وخيني والله لازم المال فوتي سلا أمامو تنا غافا خم فوتي اما المان افرين قبتي اكامي مي جرينيا خنا رانتيم امتا خنتيم امتا تيم تابي إيه جيرينيا شمبروتي والفكاتة إبسا هايا شمبرون قطين قبدو هاي خايتين قبدو ورب سوري قويا سورتيتما قلقل مخيشرتي قلتي هاي غنما akkasumatti abdii rabbi khaatee babbaatii waan rabbi soore soorrattee galtii jechuu akkasumatti waan rabbi na soore waan argadde fudhee manatti hin galee ijoollee dura buusaa jireenya kiyya jireenya shimbirrootii wal fakkaata. اوكي إيه jireenya shimbirroo godhattu manni keenya kun beektaa dubbii ifatti addan beeku bakka tan adda baasi maal dalaydeettiin itti jiraachaa jirta aga ijoollee afur kana horteen jaartiteetu dalagamoo akkana Hin dalaydu jaartilleeni hayyee wanni mana rifeensaa xiqqaa tokkon duraan qaba. haya Saniin jiraachisuu danda'e manni rifeensaa sunillee amma akka malee ta'e meeshaan na jalaa caccabxeeti hayyee dhiise dalagaa san mana rifeensaa kana namaat dalagaa miti namaat dalaga. isaan nan itti godhatte sun nama akkami niiraa isaantu fidamoo ijoollettu taa'ee Isaanumaaf fidamoo akkuma fedhan guyyatti qarshii 100 fa'aa gaafa sunii dalagaan hin jirtu jedhanii na dhoowwanii numa jira. haya Bakka waanuma namni naa kennuun hin jiraachise ijoollee waanuma madraka irratti ammas hogguun sirbi badhaafamu kana haya kanuma kana bakka saniifuu jireenya kiyya akka jireenya shimbirroo ta'ee waan afaanii irraa waanuma afaanitti funaannatan jechuudha.
I'm so sorry jara kan heddum gadda. Inni odon kan argu yoo kan anatti artanii ifa mana godha. Naasiroo kiyya Oo. jireenya shimbirroo jechuun kun ijoolleen fuutee si qabdeeni mannaaraa kana faa bira dhayitee kadhattamoo Hin akkami kadhadhu wallaahi hin kadhadhu ibsa. takkaan kadhanne Oguma anu takkaan kadhanne rabbiin natti hin beeku sadaqaa kadhadhee hin beeku. ayyee Anumaa deemu hoggaa argan namni abba fedhee qarshii 200 hoo wahin bitattaa jiru abba qarshii 100 naa kennu abba 50 naa kennu ayyee namni akkanuman naa kenna malee takkaatis kadhee hin beeku. manaan amma eessa jiraatta? Manaan galamsu bakkeessan jiraadha as bakka waajjira qonnaa ni beektaa waajjira qonnaa Waajjirri qonnaa kun karaa poolis xaabiyaa misraa beetii biraa kana? lakki waajjira bulchiinsaan beektu Waajjira magaalaa Salaasaa nan beeka magaalaa Salaasaa? achi naannoo san Okay. manni araddaan naa kennitee Kiraan kafal. mana ati kalee garte san Eh. mana san achi naa kennaniitiin san keessa jira. Okay. Ilmoo afur qabda. Afureen mee maqaa isaanii natti himi dhiiras dhalas hagam takkaddanaa baase. Dhalaan lama dhiirtinis lama Haya. dhalaan takka maqaan Faaximaa jedhamti Hayyee. takka Zikraa jedhamti Hayyee. tokko mucaan birkii jedhama kalee wallisee achi si dhageessisu sun Xiqqashaan. birkii jennaani tokko amma ni lugaa harma lugaa xiqqaadha san ammoo naaftaanaan jennaan. Maasha Allah rabbi bakkaan si haa ga'u. Ijoolleen ta'e hangafni umriin isaa meeqa? Amma hangafni waggaa 8 moo 9 ni geessi. Hangafni waggaa 8. Dheeraa ifaa sirreesse. Gara keenya sheer godhaa shi giiftaroota irratti sheer godhaa guyyaa qabnaa fi waliin irra fidee fi sagantaa nuti qabnu tanumaa waliin nama tokko uummatatti barsiiftee seenaa isaa agarsiiftee yoo gargaaran malee namni waan adii barbaada si galee waan dhugaa waan qulqulluu barbaada sanii fi waliin gaaffii deebii tanaaf isa fidee bakkatti fuula kee dura taa'ulleen jaalannee garuu haa ta'u nama tokko gargaaruudhaaf dirqama namni arguu qabaa beekuu qaba waan ta'eef hundi keessan sheer koppiliinkii gochuudhaan deeggaraa akkasuma immoo warroonni dandeessanii koppiliinkii sirriitti godhaadha. Guyyaa ittis ni qabna feesbuukaa gubbaatti akkaawuntii isaa maxxanseetiin jira. Warroonni akkaawuntii san jalatti achirraa fudhattanii akkaawuntii sanitti maqaa galchitanii maallaqa galchitaniitiif riisitii komantii san jira naa keessan akkasitti deeggaruu dandeessa. Warri naa wajjin guyyaa deeggarsaatuun eeggannu ardhuman gargaara jettani sani karoora keenya 2025 addan citu inshaallah Naasiros akkuma uummatatti gargaarree ni boonsinaa uummata Oromoo bal'aa qabaa. Kara gaafii teenyatti isaa waliin deebina. Gaafii takka jaartii tana duraa fuudheeti irraa akhiramtee jechuun dhagee dubbiin sun akkam? Hin akhiramnee bar ni maraatte sammuun tuqamtee sun maraatteetuma baatee achi bakka wanni keessaa baate waa'ee jireenyaa keessaa baate haadha ijoollee amma si himuu tana. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Haya. Sani ka afuraffaadhaa xiqqaa kanaatu haati taa kalee garte sani malee Haya. taa ijoollee taanii haati maraatteetuma achi baatee mucaa tokkollee narraa fuutee akkuma darbitee dhabamsiifte bakka tana keesse. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Ilmi namaa kun taariku. Ilma darbitee moosi? Wallahi ilmoo amataa fi baatii 8 bakka tana keessee dhabee bakka boo'insumatti hafeetuma hafee sun akkasitti haftee Ishii yoo amma eessa jirti? ishiin numa deddeemti bakka gizee takka dhuftee numa deemti bakka tanaa bakka hin qabdu bakka kana jiraatti.
sani duuba yaa naasiroo keenya wallaahi hedduu na rifachiifte wallaahi taarikni kee jiruun ta'e. bar seenaan tiyya hedduu nama gaddisiisti. Achi gaafan osoo ati gaafii bakka san geessee nan gaafatiniin gaafii takkatti tarkaanfachuu deema. Ayyee. Gaafan dura madaraka irratti bahu dura karaa sirbaatti dhufu. Ayyee. Rakkinuma kiyya kanarraa ka'eetiin bakki itti dhaladhe Awwaaree Qubeedhaan siin jee achumatti guddadhesi. Ayyee. Nama wajjin wal qunnamuu hin dandeenye gaa Awwaareen biyya biyyarraa cittee ni beektaa. Hin beekee. Eegaa namoota adda addaatiin wal qunnamuu hin dandeessu. Magaalaa jira akka magaalaadhaa jireenyi baadiyyaan ta'u achi galamsa kanatti dhufee sababaa firri jiraachuutiin fira bira ture. Jiruu tiyya kana laalee sirba tokko qopheesse sirba tokko sammuutti naa dhufe. Sirbichi maal jaa dhaamsa qaba. Wayyaa allaattii barartu samii wahin sidhaamaa meenaa hayyamii hawwii koo fuudhii hayyunnaa himii. Hayyoonni beekaan hedduutu jira kanneen hin boonne kan laafu garaa. An ifi awwaalameetin jira dhaqitti himii na baasi ardhaa. Wayyaa allaattii barartu samii wahin sidhaamaa meenaa hayyamii hawwii koo fuudhii hayyunnaa himii. Si biyya beekaa irra naanna'e hayyoonni beekaan eenyu akka tahe. Dhaamsi kiyya yoo bira naa gahee naanahuun oolu yommuu dhagahee. Gammoojjii taatus itti gabbu'i baddaa jiraatus bira naa gahee. Sitti dhihoodhaa irra naanna'ii gamnaa fi hayyuun dirmadhaa ji'i jeeti. Jara keenya asiisuu hin dandeenye dhiifama na godha isheen of kolchaa. Follow godhaa tiktok dheeraa kanas inni mobaayila tachiisan malee hin qabu wanta godhuu hin dandeenyu qabaachus ijaan hin argu waan ta'eef humaa godhuu hin dandeenyu dheeraa galamsoo haa galatoomu isallee waan sagantaa tanaatti illee taatu namni tokko dooraa dhibba takka osoo narraa ergitanii fidas na jaa. Itti aansuudhaan dachaas eessa walitti dhuftan? Dachaas namaatu qabee natti fidee hawwisoota akkaa jira galamsoo kana akka baanditti ta'a yeroo ayyaana aanaan dhaleeffatu. Ayyee. Hawwisoo san keessa anafaatu hojjetaa. Haaya. Dachaas kun wallee qabaa wallisaadhaa. Ayyee. Isa kanaan wal baraati hawwisoo teessan tanattillee yoo dabalamee yoo danda'e ni dabaltanii yoo danda'ame ni dabaltanii naan jedhaniiti. Manatti natti fidan. Manatti achumatti wal barree achuma nu bira ture egaa. Amma egaa dachaas gaafa ture ol dhuftanii raagaa irratti hagam takka ta'e ni yaadda? Amata meeqa ta'e yaadda? Amata hin geenye bara. Amatumaa hin geenye? Hin geenye. Intee? Amata hin geenye. Dhaluma tana jechuudha? Dhaluu tana. Okay. Dachaas egaa galamsoo deemee dhaluu tana hin turre? Boodhi wantanaa miti. Okay. Sirba dachaas faana beektaa? Kan inni jiru Kaisaa. Sirba dachaas kanin amma yaadadhu. Hangaasu waaqaa hangaate jiinii qoree baasanaana kullee boontuu sabaan boontuu hoshaa goyyee wajjin dhiinnaa iftaanii waan keenyan boonna aadaa mul'ifnaa kajoon beeka malee kabraa garuu hedduu ni qabaa kan inni na dhageessisu kan inni irraa qabadde tokkicha kana malee hin beeku kan. Tirina bareedduu qashtii mangistii jaalatamtuu akkasuma ulfaatu tirine yoo jira jiraatte galatoome ulfaadhu namni ati kalee maallaqa kenniteef ergiteef qarshii 10,000 suni nama kanaa jechuudha naasir sun kana
galatoomii guddoo rabbi bakka si haa buusu ulfaadhu sirra dawwalee hayaanaan jettee wallaahi laziim ani hedduu na jaalattan nan beeka hedduu na gorfattanillee qaalii tiyyaa inoo nama kana qabadhee isin dhiyaadhee mee seenaa tanas baradhu waan kannitetti akkan gaabbineefin isallee isinii fidee akkan gargaaru guyyaatti qabachuudhaaf waa'ee kanaa ibsiisaa jira. Dachaa isin wajji harii rabshaa walirra mana zamaanootti ta'e tokko wal qabatee jechuudha. Uuma sanuu barachuun barbaada. Waan inni keessa qabu beekuun qabu isa achitti argee achiin dhufee guyyaa sana rabshaa sanatti seennee achirraan faaxoochiin takka dachaas dhodhoottee jechuudha. Wanni sun maaltu keessa seeraa waan jiruuf isallee isinii fidee dhufe. Haaya dachaas madaraka achirratti jechuudha. Hawwisoo san keessatti takkaa sirbee ol bee. Hin sirbine madaraka irratti bahee takkaan sirbine. Hin sirbine ati yoo ni sirbitaa miiree yeroo hedduu. Animmaa bar ijoon hawwisoo aanaa kanaatu anumaa miti asitti. Okay. Hawwisoo tana keessa hojjetaadhaan jirtamoo? Lakki hojjetaa miti guyyuma ayyaanaa san nu hirmaachisanii gaa achirratti dirgoo nuu kafalan malee. Achirraa mindaan ati argattu. Mindaan qabu. Okay. Asumaanu warroonni bulchiinsa galamsoo akkasuma immoo aanaa habroodhaa yoo dandeessan damooza akka ramaddaniif nutis ni gargaara. Uummanni Oromoo bal'aadha ni gargaara. Waan jiruu isaatiif ilmaan isaatiif taatu xoroota illee itti bahu ramadamuu danda'uu qaba. Namni tokko egaa hawwisoo keessa baandii keessa sagalu ta'ee warroonni baandii keessa jiran hawwisoo keessa jiran waan isin gootaniif galatooma ulfaadha. Mana qabaleetis kannitaniif ulfaadha. Waan isin hin jennu hin qabnu. So ilmi namaa takka nama gargaara. Mana qabalee sanuu nama akkanaa kana ilaaltanii kannuu fi bulchiinsa galamsoo fi akkasuma aanaa habroo ulfaadha isin jechuu barbaada. Itti aansuun immoo uummanni hawaasni Oromoo bal'aa waan seenaa isaa kana ilaalaa jirtanii guyyaa akka har'aa torbaan akka har'aatti sagantaa isaa qabuu barbaada. Waan dandeessanii warri immoo waan waa godhuu hin dandeenye viidiyoo dalagaa fi gaaffii deebiin ta'e itti fufa. Keessa beeksisa isaa gochuu barbaadeeti. Viidiyoo dalagaa fi hundi keessan viidiyoo isaaf isa bira haadha abbanu jaati dalagaa fi waan seenaa isaa keessaa ta'e hedduu garaana nyaatte ilmoo amata tokko baatii jaha haati irratti fayyaa dhabdee fi wallaaltee haati sun akkasitti deddeemti inni tabiraa fuudhee waliin jira ilmoo sanis ni dhabee jechuudha. Haala kanaan inni immoo guyyaa keessaa qaroo dhabeeyyii dhabe ana haadha abbaa kiyyaa ijaan akka ammatti hin beekaa fuula isaanii nan beekaa waggaa jaha dura dhabee jiran waan kana isa duubaa qoradhee ture. Eessatti akkana ta'e jennaan lagatti dhagee qaama dhiqatee kophaa isaa jechuudha akkasuma dhagee wanni kun hagam takka dhugaa naasiroo. Dhugaadha nama mucaa narra guddaa tokko wajjin laga deeyneeti. Achitti ijoollee gurguddoon dardaraa takka ta garba daaytu garba san keessa qabdee na cuuqxee. Haaya. Baarageetiin iyyee. Hayyee. Bakka hoggan achirraa bahee galee guyyaa lama oolu na dhukkubee dhibamee gaha. Sanboota inni mangalu. Hogguu nama waa laalu bira dhaqan lafa bishaanirraa miidhamee maarree jaaniitu waan akkasii qaqqabanii. Okay. Hara dattaasii hojiitti as deebina gaama. Ayyee. Dubbillee sitti hin dheeressu. Ati taa'ullee si cinqunfadhu. Gabaabseetu wanti beektaa miira keessa hin jiraani. Seenaa kayyana gaafachuun bareedadha. Yaa namni tokko nama kamii nama maali addunyaan tuni namni osoo dhukkubatin ni dhukkubne faana gargaaraa faa jedhu jira. Addumaa wallaallee sii galee waan tiktookan sanii fi warri tiktookuun adii fadha shakkii sammuu isaanii keessa jirtuuf si fide sa'a akkatti naa kannitee nu waliin haasawoo keetiif galatoome ulfaadhu inshaallah si gargaaraa ani 100 siin jee 100 qallaali gartee yoo bare ummanni si gargaara akka ajaa'ibatti amma ati gargaaramuu feetamoo waan sirbaan itti baafsuu barbaadda. Yaa ibsaa keenya anamma gama guddinaas deemeen jira. Ayyee. Yoon waan sirbaan baafadhu jee sirba san baafadhellee wanni sirba san irraa argamu waanuman ittiin jiraadhu ta'a. Ayyee. An amma waanin sirbaan baafadhu njoo waanin sirbaan baafadhu miti waanin ilmaan itti guddifadhu. Ayyee. Waanin jireenya kiyya ittiin jijjiirradhee ilmaan kiyya ittiin barsiifadhee ifi akkana ta'e ilmaan kiyyas dukkanatti akkan hafneef.
ilmaan kiyya ittiin barsiifadhee bakkaan gahadhu takka waan dhaabbata qabu takka sila ummanni kiyya osoo na gargaare jedhee hawwii guddaa qaba jecha. Ni akka na gargaaranis abdii guddaan irraa qaba. Abshir abshir wallahi si gargaarani. Haya. Si gargaara uummanni Oromoo. Wallahi inshallah si gargaara uummanni Oromooti. Ati amma kan si gargaaru himattee jirta. Lakki sirbarraa himiti waan jireenya ilmaan kiyyaa jijjiiruun fadhaa na gargaaradha. Inshallah si gargaara. Osoo yoo namni si gargaare sirba qabduu fi waan qabdu mara dachaa sin kanitu. Yoon gargaarsa argadhe sirba maaliifan hin kennineef maal naa godhasi? Wallahi galatoome beeroo kiyya wallahi ulfaadhu ishee rabbi guddoo sina. Bar ibsaa bari. Dhugaa jirtu yoo dhugaa argatte bari ilma dhaltee uni kennita sirba dhiisi. Yaa. Ilma dhaltee namaa kennitee namni guddifatu. Ni guddifata inshallah wallahi. Bakka akkuma ilmaa sanii sirbaati. Baafte nama ifi baasu yoo dadhabde nama baasutti kennitee namni sun yoo hujirra oolchi bar maqaan kan kenni dhaawamaa bar. Yaa amma haguma kanaawu faraquma dachaasi rabshuma isaan dhufeen anaa wal agarte anaa wal arguun uummata Oromoo bal'aa wal agarte innillee naa galatoomu waan si gaafadhu dachaasitti as deebina dachaasiin walitti dhuftan gaama hawwisoo keessa wajji qamaatanii wajji qamaana mana kiyya dhufaa. Okay sirba waliif jettanii waliif jenna akkumti inni itti sirba kiyya san fudhachuu danda'eewu sirba kiyya keessaa sirba lamaan jaalalti teenya taganamaa jedhuufi sirba jaalalti teenya taganamaa jedhuufi sirba si jaaladhe boontuu sirraan miidhame jedhu hedduu jaalata sirba kiyya keessaa sirboota sannaa ji'iinaan jaa amma. Mee sirboota san lameen duraa duuban dhageessisi. Sirbichi jaaladhe boontuu sirraan miidhame garbaa jaalalaa seenee keessa lime waan yaadanna goote wayiin si hime jiruu namarraa bahee awwaalame kaguubate beeka gubaa jaalalaa kajaalate beeka gubaa jaalalaa guyyaan nagayuuma hamtuun galgalaa. Halkan gadin ciisu ta'atiin bulaa yeroo meeqan fiigee qabadha hulaa jaaladhe boontuu sirraan miidhame garbaa jaalalaa seenee keessa lime waan yaadanna goote wayiin si hime jiruu namarraa bahee awwaalame akka waan isiin tun hulaarra jirtu qaamaan gachiisuullee qalbiin narraftu. Maltaate yasaartu maafnaa rifattu mal namni kakeeti garaa jabaatu jaaladhe boontuu sirraan miidhame garbaa jaalalaa seenee keessa lime waan yaadanna goote wayiin si hime jiruu namarraa bahee awwaalame. Akkas ja'a. Galatoom ulfaadhu wallahi. Inni lammaffaa ka inni irratti xiyyeeffate. Saartuu tana natti hime. Anigaa saartuun kallattiin jaaladhee irratti baaseen qabu sirbichuma hoggan uumuun si jaaladhe boontuu sirraan miidhame si jaaladhe saartuu sirraan miidhame ja'a malee. Okay. Saartuun. Inni amma bakkiti inni itti shaate bakka sabrii jedhu jecha amboontuu jedhu san sabrii jedheetti godhe. Okay. Kana inni lammaffaa ammoo jaalalti keenya taganamaa tan onneerra saarte ta'uumamaa faradaan nun diigu ilmi namaa jaalalaan jireenyi keenya cimaa ilmi namaa tola yaadanii addaan nu yaasuuf dhaabbatanii jettee namaa hin caqasinii. Qabaa jabeessi nan darbinii adawwiin nu seentee nun diiginii.
jaalalti teenya taganamaatan onneerra saarte ta'uumama faradaan hundi hiigu ilmi namaa jaalalaan jireenyi keenya cimaa akkanaati. Haya. Kana lameen yeroo hedduu naajee siin jaa. Inni kanaa je'otte kareefu jette sanii. Ka inni sii je'u. Hadachaa sii je'u hoggoo jiqamaatan kana. Emma eegadachaa siin adda. Isaan naajii inaan jaa. Kana sirba kee kana lameen isaan naajii siin jaa. Sirba kanan jaaladhaa sirba kana naajii jaa amma. Hayyee. Eenyuttu dachaa sirba kee itti sirbee. Sirba kee fudhateet TikTok irraan deema jee sitti himee. Namni natti himu osoo hin ta'in nama waan irraa buusee ka inni mataa gadhiise san Hayyee. TikTok irraa buusee dhaggeeffatuun dhagaye. Haya. Hogguun dhagaye. Sagaleen isaati sagalee dachaas akka taate nan beekaa. Hayyee. Sirbichi kiyyaa nan beekaami. Aboo sirbi kun kiyyaa sirba kiyya fuudhee dachaas taphateeni sirbi kun kiyyaa akka ta'e ol baasaa naa himaa naatu je namni na kaases hin jiru. Eenyutti himatte namni ati itti himatte sanatti bee. Nibraas jaamaa nibruu jee amma yoo wanni tiktoka isarra nibruus jettee laalte ni argita. Barataadha mucaan. Haya. Guyyaa liibirraa sayyoo eessan liibirratti akkasii fidan eenyuttu sagantaa san naa gaafadhaatteen viidiyoo agarree haya. Anummaanillee yoo isaa jaarsa kan akkana jiruun arge viidiyoo isaa irraa waraabamte wanni jirtu amma viidiyoo irraa waraaban. Nibruun kun viidiyoo irraa waraabamu liibii si fide. Eenyuun gurbaan sunmoo? Kadura Nibraasin sun viidiyoon irraa waraabe malee. Waraabe gad lakkiseemi? TV zamaanoon isa wal agartan? Zamaanoon ma akkuma keetitti wal agarre malee barqaama waliin garree nuti. TikTok irratti moo? Guyyuma asitti liivii seenne san wal ganama ijoollee bilbileetti naasiroo barbaadaadha. Viidiyoo mucaan ol baase san gartee. Tanuma arge ta'ee gaambee kooni. Naasiroo barbaadaa jee zammaanoon jettee ijoolleen takka Oriyaanatti dhufti. Okay. Hoggaa dhuftu gaa itti bilbilanii. Hayyee. Hogguutti bilbilanii na dubbisu. Dachaas sirba kiyya fuudhee sirbuma lamaan kanan itti hime ammas. Of course anu akkanaan beekanan barbaada akka ajaa'ibatti barbaadee sagalee taaf abbummaan fadhee yoo inni himate. Naa gaafadhu jetteeni reeti. Eenyudhaan? Uummata kanaan dachaas naa gaafadhaa jettee. Dachaas naa gaafadhaa osoo hin ta'ee naa gaafadhaa jeen. Bas kanaas. Wanni biraan jirtu jechuudha kanaas irra goolabna. Kanaas irra goolabna. Naa gaafadhaa jeen. Dachaas maal natti balleessittee yaaddaree ammati? Wanni inni natti balleesse. Sirbi kana naasiroorraan fudhee je'ee maqaa kiyya san dhabuudha malee waan biraan dubbannee baran. Okay. Sirbuma kana maaliif kiyya ja'a kanaasirooti jechuu? Sirbi kun kanaasirooti jaaladheetiin fudhadhee maan je'in. Okay. Maaliif kireeditii akkanaan kaa'inidha? Yes. Tokko kana ibsaa keenya. Hayyee inni lammataa gaafuma na sirbisiisu sanuu. Sirba kana lamaan jaaladhee naa kenni yaaboonan sirbaanii je'ee maan hangaafin kiyya kanuma malee waan biraa takka hin qabu. Bas gaafachuu danda'a maali ennaan sirriitti wal beekanii yoo ta'uun qabu abbummaan fadhee artistoonni inni silaa oduu sirba kana baasee itti jiraate baasee gabaarra oolchee akkuma Sabriinaafa akkuma Hannaafa eega sirbi sun qilleensarra maqaa isaatiin oole deebi'ee namni kun sirbee. Dachaas kun sirbe kireeditii sirba sanii qabaa beekadha pooyintii keessatti kafaroo gogodhullee sirbi kun kanaasirooti dachaas irra deebi'ee sirbe garuu immoo akkanumatti ijaan qabu jechuudhaaf abbaan fedhe nukkaamu tana sammuu teessanitti hima
haqa Kana gaaree wanni na haqa kaase sun. nama jaalannullee haqa irraan dabarru haqa walii fudhachuu danda'u qabna. An shira wayiitu keessa jira wayii fidanii akkana godhanii yoon jee yoo gaafanne adda baafannee waa mara barachuu danda'u qabna. Duuba amma tanaafuu ati yoo uummanni Oromoo si gargaare dachaa si sirban qabdu guutuuni kan ni taafimi. Maalin siin jee reefuu nan kennaafi ayyoon hin gargaarsa argadhee gad dhaabbadhe. Ayyee. Dhufee na gaafannaan nan kennaaf sirbina bira guutuudhaan sirba dhaban qabu. Galatooma uummanni Oromoo bal'aanii galatoome atilleen ulfaadhu warroonni hin dandeenye viidiyoo isaaf hojjannaa borurraa kaasee jechuudha. Saftii akka har'aa sagantaa isaa qabnee isa gargaarraa akkasuma giiftaroonni bifa giiftitiin wallaahi watirlaa jara keenya bifa giiftitiin haala rakkoodhaa qarshii 100 akkaawuntii isaa nigdi baankii asirra maxxansine footoo wajjin sin garsiisa yoo gargaartanii waan guddoota akka goonu abdiin isinirraa qaba. Ni gargaartan sinan beekasi waan jirus hubattanii jirtan. Namni kun nama gargaaramuu qabu nama qaroo dhabeeyyiidha sini galee nama gargaarree aartii keessas baafnu dhabas ni gaaf tana boodas wallisee waan itti fiduus hin qabu sini galee. Kanaafuu akkasin isin jechuu barbaada. Inni lammaffaa immoo sirba waltajjii irratti sirbitu sirba akkami? Sirbin waltajjii irratti sirbu. Yaadadhaa shamarran Oromootanii yaadadhaa dargaggoon Oromootanii kilaashin cabsinee cunqursootanii nutti haara yaa'ee hin irraanfannu een yaadanna seenaa calanqoosanii. Barbadooyte wanjoon cunqursootanii barbadooyte wanjoon cunqursootanii qabsoo goottan ilmaan Oromootinii nutti haara yaa'ee hin irraanfannu een yaadanna seenaa calanqoosanii. Akkanaa kana faadha. Kunis Oromoo saba koo wayyaa saba guddaa aadaatee bareedduu si boonsiftuu qabdaa himamee hin dhumu seenaan kan kee maddaa. Aadaa bareedduun Oromoon ni qabu kan dadhaabee tirsuu kakufee ol qabu heerrisaa diriiraa hin jallatuun dabu tola ooluu malee hin hojjatan cubbuu. Oromoo saba koo wayyaa saba guddaa aadaatee bareedduu si boonsiftuu qabdaa himamee hin dhumu seenaan kan kee maddaa. Seenaa bara dheeraa osoon gabroominii Oromiyaa irratti if bulchaa turanii miidhaa tokko malee irra wal filanii dimokiraasii haqaa qaban Oromoonni. Akkanaa kana fa'a. Galatoomii ulfaadhu DJ Soul mangisti akkaawuntiin ergii ammumaan tana waa ergaa fi jira. DJ Soul akkaawuntii si ergee jira. Mee maqaa akkaawuntii keetii asumarratti yoo beekte himi maqaa kee akkaawuntiidha. Abbummaan fedhe yoo jaarsa kana gargaaramuudhaaf ta'e maqaa inni afaaniin dubbata kana qabadha. Akkaawuntii maqaan kun maqaan dhaamin tokko irratti hin galchina. Maqaa kee nutti mika akkaawuntii itti baran. Nasir Ahmed. Nasir Ahmed eenyu? Ahmed Rashid. Okay. Nasir Ahmed Rashid. Nasir Ahmed Rashid. DJ Soul akkaawuntii si ergee jira. DJ Soul mee umarraa tanaa wacii tanaa itti nurraa ergi. Tirine galatoom ulfaaddu ammallee irra deebi'ee wallaahi laziib rabbi guddoo bakka si abuusu. Soo sagantaa qabnaa fi akka ajaa'iba gargaarraa abdii faddisis na cina jira. Abdii faddisis na cina jira. Warri akkaawuntii screenshot godhachuu barbaaddani. Dheeraa magaalaa garamsoo duuba kaa'uu ni dandeessaa? Akkaawuntii haayimoo? Yaa hime buukii. Akkaawuntii Oromiyaadha. Oromiyaa himi. Ta Oromiyaa haayimoo? Ta Oromiyaa Hinduu ni hima. 10,000 Ayyee 49 10,049 93 93 35 35 45 40 5 5 Oromiyaa Cooperative Bank jara keenya Oromiyaa Cooperative Bank okay ta Nigdi Baankii isiniif ni dhaggeeffadha kuma takka Nigdi Baankii 67 duwwaa takka 66 588 namni ergitan keessan argaati na ergaa kuni hagasumaa waa wacee haa godhatu jenneeti
إيران سنديبا ولين أورو إيران سنديبا تنيك دبان كتتون كوما تكا مكان إسا خانو ماما خانا دان ناصر أحمد